yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'uu dahoo keessan jiru jala yakka hojjete nu gabaasaa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatan illee gabaasaa wajjin xallazama. Dargeessanii kun yakka nama dhuunfarratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsii irratti gosataa irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo ama 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriitti dhageenya sana fakkaataan dhageetiin jira. Reef maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee isaanii waggaa laalte ijoollee duriyyeedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abduu Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona? Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sossobanii if jala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalageetuun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Minnesotaan beekta warri Minnesotaa jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni addunuu baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maahin gaafii gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema. Ijoollee daannatii lama qabeetiin jira. Kan isaati lagammaa. Ijoollee lama. Tokko baali tokko Harargeedha. Taa deddeebitee Middle-East deddeebi'aa turte. Sara shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaattis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal wanni biraa lolloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afoosha bakkeetti ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadhe. Hawaasa ituu fi afran qalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku. Eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maaf walloo isina. Ameerikarraa eegale Awuroopparraa eegale. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddisee isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beektaa? Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo fi miti maqaa balleessu ka oolu. Mootummaa Oromoo warra fiin jettu sanas addunyaa irratti hunoo jarri mootummaa Oromoo kan nama godhe yaani himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'ee waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana afooshaa irraa rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti nam 50 60 namni ijaaramuu rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa summii facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo du'e awwaaluuf karaa akka gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaa dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha.
Kanaaf wanni goonu hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa duubbe manuu kanna maaliif isaa dhufe waan amma kalee dengata sinoo goru taayitiin warra gargaaruu ni qaba ijoollee wajjin teenye eenyu nusu namni sun isa dhalatee sadda baasu jira bar date of birth maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu wanta kana ni warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan this will go permanently on your record fakkeenya suudi jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa jennu wallahi waan hin siimu gaafaan ansi qabe record keessa seenta gaafat embassy daite si gabba onne dalite san because I am going to submit your bios fuula ke sagale ke video ke submitting goda as a dangerous criminal okay adra America tu jana janon entau ifama biya baqa wanjiro fi jana jantus ajira kundan deesu sinja kan jala murasitti mwan nimbe ka hawi me akakaban haga fede oso fiance qabatte yakka kana hojjannan I will make it my life mission you will never make it there malifi warra nangam mawli qabema bodri matansa already galcheetin jira jaladeti mi kan godu it pains me woggote makeup namoota makeup in asylum barreessa ture ni beeytan namni farra fayyadamaa turta warri Canada jirtan America jirtan Europa jirtan arra akka namni keenya miila isaa fuudhatee America na Europa na Abi Araba keessattuu nama jeesan jiraanne irra dalagu jira waay tokko dhiiga miskiinaati lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jiru jechuudha umidi hangaan jiraadde Oromoo fi jarraaqee Oromiyaa fi jarraaqee uummata keenyaa fi jarraaqee wanni ana qofa miti na dura warri na dura aarsaa kenne lubbuu isaa itti wareegee hoggaa isin itti taphattan usne ilaaluu hin dandeenyu jechuudha dantaa namoota dhuunfaa irra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti kan waan jechuu barbaade